بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أقول لكم تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلين إسلامه أرانتن إن شاء الله تعالى سجنتا لبوتي يا في تيسن اللي نفيد جئي يادو برنوتا واي دين الراه barumsa islaamaa barachuun sadarkaa akkam qabaa? Rabbi biratti hoo, ilma namaa biratti hoo diin islaam kana qabatuun, diin islaam kana baratuun faayidaan isiin qabdu inshaallahu ta'ala waliin laalla jechuudha. Irra guddaa ni garta namni ammaan tana keessatti gara barnoota diin islaam hin tahin ka faayidaa mataa isaanii ka jireenya addunyaa kana isaaniif miidha isa jaanii yaadan, walaakin ammoo barnoonni diin islaam duniyaa fi aakhiraallee namaa bareeche jechuudha. Gama barumsa kaanii gara iskuulaatii fi gara biyaasharaa gara naggadaa namni hundinuu waan faayidaa ijaan laallee arku keessatti wal dorgomaa jira jechuudha. Walaakin diin islaam kana Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama islaamaa baratu irratti dirqama godhe. درو إرجمان خينيان عليه الصلاة والسلام وانجين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بردو يا محمد حق أن جبر ما ربي تكملين جرو بردو جينجيجو. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل كما بوب إمام البخاري في صحيحه. إمام البخاري كتاب ساقي ستي مالجي كتاب إيقاله العلم بكم صبرتون قبل القول والعمل. أصوهن دبنه أصون في واهن دلين درتي برنوتا برتون درقما جانجيجو. واني مشكلة يخارقوا الدنيا خنهم درت في داجر متى خنجر اللي في داجرو حواس إسلاما هنداه ديقاجرو عدم العلم. برنوتا دين برنوتا شريعة لبا نمني قافة برنوتا شريعة برته mataa isaa jaaree faamilii isaa dabree haqa ollaa isaatillee beekee haqa islaamaallee beeka jechuudha. Akkasuma haqa ummata kaafiraallee beeka. Kayfa kaana ya'iishu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Mee hayaatni jiruun ergamaa rabbii maal fakkaatti? Hayaatni ergamaa rabbii ummata islaamaa bira kutee yahudaa ummata kaafiraatti waliin illee haala ittiin jiraatu namni hanga ergamaa rabbii haala bareedaa qabun jiru. Kana hunda maaltu godhe? Haadha huwa diinul islaam. Diin islaam kana jechuudha. Namni barnoota diin islaam baratu sharafa qaba, kabajaadha qaba jechuudha. Bakka hundatti namni amantii isaa qabate nama kamiyyuu biratti illee kabajaa qaba jechuudha. Amantii tee bitaan qabattee kanamaa guddisuuf hin yaadin. Dura waan ifii qabdu mirgaan qabadhu, kanamaatillee itti dabaladhu. nama ta'ee fi guddisee ambitilleen isa kana ni guddifti. Yoommoo waan keetuu ati laafiftee ilaalte namni lafaa dhufee sii kaasu hin jiru jechuudha. Walaakin ammoo irra guddaa irraan tana shabaaba ni gartaa, dargaggeessaa fi shamarran illee ni gartaa. Wanni islaamummaa irraa hafe maali jennaan illa isma faqat, maqaa qofa jechuudha. Yoo maqaa lakkaawwanne lakkoofsi islaamaa maasha Allah hedduudha. Ammoo islaamummaan maqaanii miti, lakkoofsi keenya heddummaate qofaanii miti.
وياتك رسول الله عليه الصلاة والسلام جنوا مني كافرا سنجاب ساجيجو ومن قلتنا يا رسول الله يا رجم ربي تكين خين الرحيمو لكو سانتك أنمو مال جنان لا آجين حدو لا حدو مني خيس خناف قاو بلين خيا حدو مني خيس نجي رسول الله عليه الصلاة والسلام قافوا مني كافرا سنجابسو حدو منا هو مچ بشام بهاراتيجو فايدة تكلي قافن كمنه نما خنرا مقاملي قافن فين خمقا إسلاما يامتو صلاة يوم بين عبادة يوم بين وان صومنا بلسا يوم بين أحكام ملقا وان حرامي في وان حلال الدا يوم بين مقام قفتي فايدان قبو إسلاو ما رتلتهم بيچاني ميت ورخيني إسلاو ما قوتو قفامتي واني نمني تنجنة اللي سينو العلم بيكم سيجو أكاتنا تربي خيقبرتو أكا أخاقو في أبابو خيسر أجيس صنتهن أكا ربين جيتي يوني في بلد قفا جيجو رسول الله عليه الصلاة والسلام وانجي صلوا كما رأيتموني أصلي أكنا صلاة قرطن خنتي صلاة دا جيجو ومال سيقر سيسا ونمان تكالي شريع سلاما خيستي برنوت عمالين تاتو ونخن حلالي ونخن حرامي جيجو داف دورا بيكم سي سلاما دركما جيجو ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام أكنا جارب جيجو أكمل لفاقاتي حرامي في حلال مرتسيني يو برت مليجو خنا برنون إسلاما خون أرانتنا خيستي درجاجيس خينيا إيسا جرا شمرن خينيو إيسا جران بكي إسان هدوماتنو إيسا يو جنة لالله يو مساجد لالله مسكين اللي نقول لا يا مسكين ربي تلين إسي يا ماجر بكي درسي تبرت تلين إسي يا ماجرت بكي هذا هذا أبات تلين إسي يا ماجرت بكي أمة فيت اللين سياما جرتي أيها الشباب والشابة يا درجة سافي يا شمران مالف نمنهم برنوتا خنا مالف كان اللافسه يرو هندنا مغافتورا يرو هند وان سري بتك الشيخ ما بالبلتي غافتورا يوغا تيسي برتهو ان عمرين تينخوته دي بيمل غانو تجولو مقراسفنا اتيون مثلا جنة اتيون مسين لا وانا كنا هنغاري متيج تون حمله بوس جانين ورا حمله والبوس جرا يا اخي اثبتوا تلمان وقد فنمله مال واقرانا ميجا عمر انسان دمي وهي عمر انسان صدومن سن ورا كنا خنا جري وري كنا هون ورا حمله بوس غوما بوكيس جانين جيج ورا تايتو غوما نمر بوكيس جرا يولا فاخه برچور مدندا امني صحابه غدان سن عمر نخت جانين تين نما أمتا جهاتم الإسلام ما سيني جرابيخ حكيم جاني حكيم بن حزام أمتا جهاتم سيني جو أمتا دبا في ديدم جراتي كسين أمتا جهاتم الإسلام ما غيزت أمتا جهاتم كفري غيزتي إسا أمنتي إسلامان كم نجراتي خناف عمري مرتي سادامتي بكل مرتي سادامتي نتي بكتادا بيتين يلي هنجرو مال سلانا متي نما بلسوبي صلاة من لا أكنمني بيا في جروف بيا في جر عبادة قبو ومن الصحابة رضوان الله عليهم قاف مقالة مكة خيس جيران أخوتني شنك أماني قند دارو أركم بنو أركم جامتي سجدات الرسول وجن عليه الصلاة والسلام إيجا سيجا هجران خراجو دمي في دار الهجرتين الإثيوبي بيا هجرة لما تجامتو بيتين يا إثيوبيا سنتي أشت اللي قدانن إبادان تك جلانا فنيجو هنگام كديبنو بيان قام نجن إنسان ويجو هم مال سيجر سيسا سيد دادين براتون شريان إسلاماتون بكله هنقبدو يرون لي مرتي سامتي سيخان نجيجو ربي وانجو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أبو ربي خيقبري حمد دوت سردفتو ربي خيقبري ربي قبرون namni gadi waan siin jahu daliila fokkota yookaan ammallee ragaa fokkota gideesi fidatu dhiirti waan hin dhumne dalaytuu siin jaa yaa akhi salaanna rabbi nuraan qeeballee dhiirti waan hin dhumne dalaytu salaanni kun hin dhumu maal dalayna maa salaataa ollaa siin jaa gariin namaa salaatuma kanaa uka aada beekuu jira aadaa arabaa beekuu jira jechuudha aadaan kophaa amantiin fi kophaadha jechuudha kanaaf barnoota kana عدوا عليها بالنواجذ
qarrin foodhaan qabadha barnoota diin islaam kanatti namni hundinuu jajjabaadha jechuudha ka duniyatti illee sadarkaas godhu akhiratti illee jannata rabbii khasiiqannoo barnoota kanaa jechuudha kanaaf rabbiinu quraana keessa waan jiru hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuun saba warri waa beekuu fi warri waan beene wal qixxaawaa hiinuun jaabar hal yastawi adh-dhulumaatu wan-nuur wala adh-dhillu wala al-haruur aboo gaaddisaa fi aduu wal qixxaawaa dukkanaa fi ifni wal qixxaawaa waliin qixxaawu jechuudha ifni kami islaamummaa dukkanti dukkana wallaalummaa amantii ta'e wallaalii akkaataatti jiraattu wallaalii namni barnoota hin qabne wallaalaa jaama jechuudha kanaaf namni waa beekuu fi waan beekne addunyaarrattuu tokkoo miti maala yaa rabbii kee biratti jechuudha kanaaf barnoonni diin islaam kun waan dirqama namni islaama tahee shahaadaa jee hundinuu baratuun irra dirqamaati jechuudha lafaa kaatee warra keenyaa salaatuun gaarii miti amma reefu daqiiqaa 10-15 dura salaata asrii wayita salaannu salaata asraa sigaltee namni tokko rakaa tokko qofa dhaqabate wayita rakaa tokko dhaqabate rakuma tokkotti guutate keessaa bee khalaas rakaa lama guutuu eessa kaaye hada huwa aljahl kun cuftunuu wallaala jechuudha rakaa meeqaan salaatee meeqaan itti guutadhaan beeku ammoo nama shabaabaa nama dargaggeessaa nama guddaa kana jechuudha wallaalli bakka hundaan nama gayaa lubbuu teetillee ajjeechaarra wallaalli kun si gaya jechuudha kanaafu barnoota kanaa keessattuu waan haraamii fi waan halaal akkatti ibaadaa teenya goonu akkatti rabbii keenya gabbarru warra keenyaa wajjin akkatti jiraannu ollaa wajjin akkatti jiraannu kayfa ta'iish ma'a Allah akkami rabbii keetii wajjin illee jiraat rabbuma kanaa akkami gabbartaa waan jaamoo eessa deebita gara barnoota islaamaa malee koolleejjii feete qaraatu yuunivarsiitii adda addaa qaraatu hin agartu kana hundaa'u jechuudha wani isaan si barisan tabiraa tarabbiin sirraa barbaadulleen tabiraati keekana duraansi eegasii waan biraattillee yoo dabalatte nuurun alaa nuur nama ifarratti ifa idaati jaamte jechuudha kanaaf waan jee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam man yuridillaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin nama rabbiin khayrii isaan fadhe toltuu isaan fadhe diin kana isa fahamsiisaa jelaan ni hubata sirritti gaxxiinxaleeti barnoota diin islaam kanaaf bakka kannee irra dalage nama rabbiin isaan fadhe bar nama rabbiin isaan fadhe khayrii yoo rabbiin siin fadhe maali diin kana isa barsiisaa je horii isaa kana hin jenne isa kana bareecha jenne jaartii bareedduu makiinaa bareedduu waan akkanaa hin jenne jechuudha duniyaa wajjin walitti hin qindeessine nama rabbiin khayrii yookaa toltuu isaan fadhe barje diinuma kana isaa laaffisee akkani fi diin kana baratee barsiisu diin kana baratee itti dalaguu kanuma goonaa jechuudha duniyaan tun silaa isin faayidaa qabaatte silaa isin miizaana rabbi bira qabaatte sadarkaa takkallee ummata kaafiraa bishaan kubbaayya tokko nu baafnuu jechuudha kanaaf isin tun faayidaa hin qabdu nama jaalatuu fi nama hin jaalanneefillee rabbiin numa kanna ammoo diin kana diin qulqulluu kana nama jaalatu malee rabbiin hin kannu beeka gubboo rabbi kan ittiin harkattu ilma abaluu ta'uuf hin harkattu biyyaanilleen harkattu nama rabbiin fadheen qofa rabbiin diin kana fahamsiisaa jaan jechuudha walaakin duniyaa tana horii kana nama jaalatuu fi nama hin jaalanneefillee rabbiin numa kanna jechuudha أعطى الله سبحانه وتعالى قارون وهو لا يحبه قارون يوني في لأن خزمنا نبي الله موسى سن تاجر قداسا جيجو أكام بانتنا بلغيت جان خانتي زمن موسى سن قارون جيجو إسا سنو واسم ربي ننجالن هوري قداسا نتخلني جابر وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة قل في خزنا إسا قل في أماليغا بكهورين ساتاو نما خلنتو ديمان جان جيجو kummaal si garsiisa horiin isaa guddaa ta'uu si garsiisa jechuudha isa kanaaf osoo hin jaalannetti kannee jaan jechuudha kanaaf horii rabbiin si kennuun nama tokko tokko ni gartaa kan inni islaamummaa akka ajaa'ibaa qabu miskiinummaalleen miilatti fuuti rabbiin nama kana ni jibbe wallaahi hin jibbine osoo inni malleen salaanne osoo inni ibaadaa hin qabne osoo rabbiin lama rabbiin hin jiru ja'u rabbiin horiitti kanna jechuudha horiin kun sadarkaa hin qabu rabbi biratti jechuudha kanaaf أعطى الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن بن عوف وهو يحبه عبد الرحمن بن عوف يمو أصو جالتوتي صحابة تاجر أجايباتي اتخن جانجيجو نما جالتو فيس نما خنا خن جال النفس نما خنا مال سيغر سيسا
horiin kun se'eddaa rabbi biratti sadarkaa hin qabu si garsiise ammoo irra bareedaan nama rabbiin horii kanneefi horii isaa san karaa rabbii keessa baase kanaatu irra caala jechuudha. Naam kanaaf barnoota kanaatu waa hunda caala. Namni qabeenya harkatee barnoota dhabuurra barnoota harkatee qabeenya dhabuutu irra caala jechuudha. Maaliif yoonii fi barnoota qabaatee niyyaa bareedduudhaani way silaa rabbi horiin akkannee akka abaluu sanittiin sadaqadhaa jaa jechuudha. Sababaa niyyaa isaatiin so'aaba ni harkata. Tajaajilaa hawaata kan beeyne kun horii akka ajaa'ibaa qaba. Horii isaa kanaaneessa oola bakka fasaadaa bakka haraamaa bakka rabbiin hin jaalanne oola jechuudha. Osoo rabbiin dabaleefillee ni bakkuma san deema. Khalaas maaltu caala jechuu nama rabbiin ilmii kanneefiitu nama wallaalaan ilmii kanneefira caalaa jechuudha. Yoo rabbiin ilmii sii kannee akkasuma ammallee barnoota diin kana eega barattee qabeenya illee irra sii kannee nuurun alaa nuur nama ifarratti ifa hidhaate jechuudha. Kanaaf barnoonni diin islaam kun jireenya keenya addunyaattillee nu tolchee ganda akhiraattillee jannata rabbiitti kan harkisu هذا هو دين الإسلام دين الإسلام خنا جيتشو نعم أكسم ملقا أمني أنبيوتا جان أمني نبيوتا رسول خنجر عليه الصلاة والسلام ختم بودا آدم من التندرا آدم رانغا محمد عليه الصلاة والسلام إسان خواني أمة سانيتي ديسان أمة سانيتي دبرسان ولا مخينامتي ولا دتشين دالشفني horii takkalleen dhaalchifnee jaan diin kana malee jechuudha. Diin kana qabadhaa diin kana walii dhaamaa wal barsiisaadhaa qofa dhaaman nabiyyoonni irra caaloo ummata addunyaa kana nabiyyoota jechuudha. Isaan sanuu wani dhaaman maali yoo rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam furatte osoonii fi warra dila san qabu akkasiin ammallee ilmaan illee kanuma hambisee jiru warra dhiiraa turaa dhume malee warra dubraatillee osuma qabu qabeenya tokkollee lakkifne jechuudha. تصدق لك سمالي سنو قبين يخوجا كنا خدتشي كنا مالك كنا سنفوراتي ilmaan kiyyaa qoodaa addaan qoddadhaan jenne rasuulli alayhi salaatu wassalaam kun maal si garsiisa se'edda abbaan gaariin wanni ilma isaatii dhaamu diin kana jechuudha. Akkuma nabiyallaahi yaaqub ilmaan isaatii dhaame mee na boodaan maal gabbartan je'ee gaafate ilmaan isaa jechuudha. Rabbii keetii fi rabbii abbaa keetii gabbarraa jaaniiti yaaqubitti himan jechuudha. Akkasuma wanni ati ilma keetii dhiistu horiilleen osuma jiraatu wanni irra guddatti ilmaan keetiif if booda dhiistee deemtu sinqiin guddaan diin kana jechuudha. Namni diin kana walii dhiise waan hundaa'u walii dhaamee jira jechuudha. Kanaaf akkuma uummanni nabiyyootaa gaa diin kana walii dhaamanitti wanni isaan wal dhaalchisan diin kanaa jechuudha. Gizeenii fi barnoota ammallee gaa diin kanatti fuulleeffadhaa garagalaa jenne barnoota ammallee gaa idilee yookaan barnoota namni iskuula deemee baratu kana dhiisaa jechuu miti. Yoo barnoota iskuulaa kanallee baratte binniyya yoo niyyaan ta'e bareedduu taate so'aabatti harkatta. Barnoota kana baradhee islaama ittiin fayyadaa yoo nufi jette barnootuma iskuulaa baratu kana keessattuu so'aaba qabde jechuudha. Rakkataan ittiin gargaara hawaasa islaamaatiin rakkoo isaanii fura yoo jette kanuma keessattuu so'aaba qabde jechuudha. ربي سبحانه وتعالى وانجي قرآن خيستي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أبوتين قباوة أمة كافرة أمة دين خيسني خامنتي تيسنين فين خنت قباوة في يجيتو ما استطعتم واندن ديسني إيقا منتي تيبرت وانسان برتن اللي برت تيتي في تساني ولد برت ummata kaafiraa duraan dhaabbatu qabde jechuudha. Masalan fakkeenyaaf ummata amantii islaamaan qabne kan waaqeffataa tahaa kan ummallee pheenxee tahaa kan ortodoksii tahaa waan fedhe haa ta'u lafaa kaatee amantii isaatti himuudhaaf amantii isaa san beekuu qabda. Teetillee beeytee tasaatillee beekuu qabda jechuudha. Rabbiin waan jedhu walaa tujaadiluu ahlal kitaabi illaa billatii hiya ahsan. Aboo karaa irra gaarii ta'e malee ummata kaafiraa dura dhaabbattanii ittiin mormina. yoo kitaaba isaaniitis beeyte keetiis dabalatte qofa isaan kana moohuu dandeesse waan kasaanii ja'uu hin beeytu keetirraa illee humaan beeytu lafaa kaatee diin namaa yoo nufi xuyte keetiin illee diin kee arrabsaa sumaatu diin keetillee arrabsiisee jechuudha.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أمة كافرة كان لفاخاتي دين نما تتقين دين سانين تتقين يجيجو يوتي لفاخاتي دين ساتو يته إسا ولالا إسا أمنتيهم بين يوني في خسار ربسيته إن اللين ديبسي في أمنتي تيتي في رسول خيتي في رب اللي الربسي قافا خنسيتو إرقما خي الربسيسي يجيجو أنا أبلغ نخو يوني في براتي مالي خران دنيا تلي المنا ما براتي ينخطو دنيا تنتلي قهو أكسما مالي آخر اللي جنة أركاتون ما هنجرو جيجو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة كان جايجو أبو قمدين خنا نميامي حالة بريدة دان أفهم بريدة دان أفا بريدة را أفهم بريدة أفا بريدة را أفهم بريدة ويا جانسان جيجو الرمنو خنا مالي لفين قبو لفين ما ورانا جان لفا خاتي جين نما خنا جدين في تويته نما خنا مالي وال نجالة قدرة تويته as deebeeti gaa'elee dhukees irraa kaasee eenyutu mara koo qaba nama waa himu kana irraa rakkoon jechuudha yoo nama kana shururuu gootee tasaatillee guddiftee fi tasaatillee sadarkaatti gootee teetanatti karaa itti yaamtu yoon beeyne nama yaamin jechuudha kana hundamaatu si godha diin islaama kana dhugaan baratu gadi fageenyaan baratu الذين يستنبطون العلم يا ربي القرآن خيستي ورين قد فجينا دين خنا هبة جايج يو دين خنا دقان هبته نما خنا وجه ولي هندب مالف رسول الله عليه الصلاة والسلام أمة كافرات وجه جراتو تره أمة يهودات وجه جراتو تره وان برادي سي نياتل إسافيرن جيجو نياتل أفيرني وهندل يقولني شوف حالة غاري خنا يوني فيك أباتو فيته yoo diin islaamii deebite malee baratuun dandeessu jechuudha. Kanaaf waan kana hundaa'uu godhuudhaaf wanni nama kana barsiisu maali jennaan ta'aniituma walirraa kooppii godhu osoo hin taane akka abaluu je'een ja'a osoo hin taane diin kee kana dhugaadhaan gasseentee baratuudha qabde. Yoo si gaafatan akka deebisuu dandeessutti yoo nama islaameessisiin jaan namatti yaamuu dhabu nama shahaadaa qabu umrii isaa 30 wahii yoo qaamata 40 jennu yoon fi namni tokko qabeente haa ta'u waaqeffataa haa ta'u kiristaana haa ta'u dhufeen islaama hojee masgiida fida shahadaa qabsiisuun beeku arkaana salaataatti himuun beeku sifa salaataa himuuf hin beeku arkaana imaanaatti himuun beeku inni maal godhu masgiidaa gizee dhaqu inni imaamumaa jiraaf salaate malee silaa imaamni jiraatu baate salaataa tolfachuun beeku jechuudha. kanaatu heddummaate irraan tana khalaqoofsaan hedduu kaamoo barnootaan keessee qosholaatu heddummaate namni kun jechuudha. kanaaf akka gubbaa tollee kanatti keessa keenyallee rabbi nu haa tolchuu keessa keenyallee toluudha qabna wanni keessa namaa tolchuu ilmii malee hin jiru barnoota malee hin jiru fuula keenya bishaaniin dhiqannaa uffata keenyallee saabunaan miicannaa ammoo keessa keenya wanni tolchunuun barnoota malee hin ta'u jechuudha. namni barnoota qabu nama ulfaataa nama sadarkaa qabu duniyaa fi akhiratti illee nama arrabnisaa tiifamaati jechuudha. nama arrabnisaa tiifamaadha kami jennaan المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسلام جتون نما إسلامني أكسا الرب ساتي في حركسا جلا نجيب هيتو إسلام جامع أخران تناقا يوني في الألي نما خاني الأوينة nama khaanni arrabsina arraba keenya faan gaafatini uga arabni digrii meeqa qaba jechuudha. ويسب هذا ويغتب هذا خنني همتا akkasuma ammallee namiimaa haasawaan nama jidduu deema faradaan isaa waan biraati arrabuma isaa kana qabuu hin danda'u ilmi namaa irraan tana jechuudha. sahabaa ridwaanullaahi alayhim ergamaa rabbii gaafatanii arraba kanaan ilmi namaa azaaba seena jennaan hay yaa mucaaz jeen haati teessi haa dhabdoo mucaaziitu ergamaa rabbii gaafate ilmi namaa arrabuma kanaan azaaba seenaahii jennaan sakilatka ummuka yaa mucaaz وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل منما وان الرمساخن أو مجتملي عذاب ويسيناهي جينجيتو قرآن قروا فيتولي الرب من ذكري قروا فيتولي يو أكسمتي فعلا سنيد ليدس منو مخيسة تيسي الرانتنا حمتولي أو مشتشو لافتو خيري أو مشتشو لي لافتو خناف
namni gama barnoota diin islaam yoo deebi'e qofa rakkoo duniyaatii fi rakkoo akhiraa jalaa illee bahuu danda'a jechuudha. furmaata waa hundaa ka qabu kitaaba diin islaam malee hin jiru. rabbiin waan jedhu maa farraxnaa fil kitaabi min shay, quraana kana keessatti waan takkallee furmaata kan nu malee hin taane min shay takkallee jechuudha. gama akhiraatiin gama duniyaatiin faayidaa tanaazactum yoo waan takkara wal dhabdan faruddu ila allahi warrasuul, gama rabbii rasuul deebi'aadhaa jaabar kitaaba keessaanii harkatta furmaata isii jechuudha. garuu har'aan tana namni gama rabbii fi gama rasuulaa deebi'uu qallamaayuu jett ni xiqqaate jechuudha. waan takka wal dhabanii wani isaan murteessanii maali wooma haasawaatii fi eenyurraa haasawa beekaa malee rasuulli keenya maal je rabbiin quraana keessa waan kanan dubbanne ja'anii yoo if booda deebi'an furmaanni lafa jira jechuudha. walaakin man yarji' eenyu gama kitaabaa deebi'a. namni marji'a hin qabne namaa mitii jaan. marji'a jechuun bakka itti deebu yoo wal dhabe yoo rakkoon takka uumamte bakka itti deebu'u namni hin qabne namaa miti jechuudha. yoo seeran qabaane seera bulmaataa namni lama yoo wal dhabe bakka itti seera gubbaa laaltuu jira jechuudha. hanqaseen kana lakkoofsa kanaa gubbatti seerri keenya kana ja'a tanaan adabamaa jira jechuudha. walaakin islaamni ammoo seerri bulmaata isaa kitaabullah wa sunnatu rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam, kitaabaa fi hadiisa ergamaa rabbiiti jechuudha. gama kanatti deebinee furmaata keenya kanu dhibe ka duniyaatii fi ka akhiraa hundaahu akkanif ilaallannu alaykum bilkitaab wa sunnati rasuuli alayhi salaatu wassalaam, gama kitaabaa haa deebinu jechuudha. gama kitaabaa deebinee namni hundinuu ilmii kanarraa akkami qooda furannaa bakka rakkina nu nyaattu kana furmaanni isaa numa jira jennee jechuudha deebuudha qabna. ummanni sahaabaa mee ummanni hingisan mee koolleejjii isaan irraa ba'an fida, jaamiyaa isaan irraa ba'an fida, sartifikeeta isaan qopheeffatan tokko sannaa jechuudha. illaa min masjidi rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam haadaa jaamiyaan guddaan isaan irraa ba'an maali jennaan masgiiduma ergamaa rabbii jala ta'anii ergamaa rabbii irraa barataniiti malee akka har'aan tana kaan kunoo digirii qaba, kaan seeltee qabxiin isaa akkana dippiloomaa qaba, wanni jaamu takka illee hin jirtu jechuudha. isaanuma kanaatu addunyaa tana guutuu ibse laal. afrikaa tanaan haa ta'u, eeshiyaan haa ta'u, awurooppaan haa ta'u, seeddaa namni kitaaba islaamaa qabate waan barnoota irraa isaaf gayaadhaa jechuudha. yoo innummaan itti dalage hanqina takka illee hin qabu. har'aan tan ummanni awurooppaatii fi ummanni adiin kun barnoota islaamni duraan qabu irraa furatanii itti fayyadamanii islaama immoo raffisaniiti bakka sani fayyadamu jiran malee islaamni dur irraahuu osoo isaan ifaan shidatin ifaa shidate, osoo isaan katabuun beeyne katabuu eegale. gaafa nifi awurooppaan darkeej amata dukkanaa keessa jiru ummanni islaamaa amata ifaa amata ammallee deebisii namni barruudhaan wayyi dubbatu barreeffama namni katabu zamana san keessa jira ummanni islaamaa jechuudha. ummata arabaa kana ummanni addunyaadhaa wahitti hin beeyne lakkoofsatti hin beeyne namni maqaa isaan dhahun jirre tiifatte ummata arabaa tokko malee addunyaanu isaan hin beeytu jechuudha. maaltu isaan kana kanatti ol baase? haadaa huwa diinu islaam, diin islaamaa kanaatu ol kaase jechuudha. isaan keessaa illee ergamtoonni akka ibraahim illee ni ergaman, akkasuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa ergamu addunyaan tun ummata arabaa kana wahitti zaabaan turre lakkoofsarra kaayaan turre jechuudha. ammoo eeganiif rabbiin ergamaa isaan keessaan erge booda biyyoota adda addaa hunda islaamummaa jala oolchanii takaafiraallee islaameysanii haala gaggaariin biitti isaan seefiitti kaasanii waraanatti kaasan ni xiqqaatti. garuu haala gaggaariidhaan islaamummaan bareedina si ibsuudhaan nama kana yaamaa akkasitti islaamummaa tanaan addunyaa tana bareechan jechuudha. kanaaf gaa nutilleen nuutu if booda deebi'e malee addunyaan har'aan tana ta'aan jirtu. ummanni har'aan tana si rafaan jiru. akkamitti diin kee kana si harkaa facaafnaa, iimaana kee kana akkamitti maqaa qofatti hambifnaa halkanii guyyaa dalagu jiran. ammoo daayirektii si dhufanii amantii tee dhiisii namni siin jee hin jiru. amantii tee dhiisii namni siin jiru ni jira? tokkolleen hin jiru. ammoo indaayirektii karaa biraatiin akka ati amantii tee keessaa qullaa keessaa baatu, akka shamizaa firraa baaftee keessaa baatu si godhaa jira. maaliin? duniyaa tanaan si shaakalan jechuudha. duniyaa tana fuudhanii si gallakkisan,
duniyaan tun bolola nama gallakifte namni kuniif quban qabu jechu wanni fitinaa guddoo ummata kiyyarraa sodaadhu je rasuulli alayhi salaatu wassalaam maali je horii fi dubartiidha jechu namni horii kana harkate خلاص لو مهاران قبض غنا ittuma ideeja hin quuf garaa ilma adam wanni guutaan jirtu je ma mala batnu adam illa turab garaa bani adam kana ilma nama kana anumatti idai male numa hun quufu je bani adam hanga qabri seenutti kanaaf duniyaan tun gaayega numa dabalu taate irra caalaan keeysan je la rasuul alayhi salatu wassalaam namni waan guyyaa sanyaatu qabu waan uffatu fi bakka gaciisu qabu كأنما حيزت له الدنيا أكوان دنيان تنقوتون هركسا جرتوتي جلال مالب إيمانك أبا بلون أسخيسا قمتشولين أسخيسا هوري قداك أباتي ميلينيرا فيتي وان فيتلي تاتي يو خانا خيسا رقوسي أباتي نمنوخن قمتشون قبو بيخايج قمتشو خطين برباتو هوري ميتي جارتي بريدو ميتي مخينا بريدامي بيا بريدو ميتي ولكن الإيمان بالتعلم الكتاب والسنة كتاب برتودان دين خنا برتوداني نمنخن خيسا خناني اللي بريده قبان اللي بريده أجيشو لما فا وني أمت خيرا صدا الأمال جنان إيغا دنياتي النساء دبرتي ديج الرقا دبرتين تبكا هندتي مستواقيا قدتني بيسا الدداتي وتيلا الدداتي بكا باركي الدداتي بكا ديمتو هنداتي في الدداتي في waan beeksisuu fadhan hundarratti dubartii kaayan jechuudha numa gariin seeltee gaa bakka akka dukkaanaatii fi bakka akka hoteelaatii fi kanallee dubartii kaaya maal jechuudha akkanii fi namni isii harkee ol yaa'u fitinaa waan taateef jecha kanaan dhiisee je rasuulli alayhi salaatu wassalaam wani nama shaakala duniyaa fi akkasuma dubartii kanaaf namni lamaan kana jalaa bahe fitinaa lamaan kana jalaa baanaan jannata keesseenuu kee laa shakka shakkiin qabu jechuudha kanaaf ikhwatal iimaan obboleeyyan islaamaa jechuudha wanni lubbuutiyyaa fi teessaniifillee dhaamu barnoota namni har'aan tan addunyaa kanaan ka dura deemu jiru barnoota namni baratee fi namni hin baratin tokkoo miti akkuma sadarkaan ilmi namaatu har'aan tana kaan iskuul hangana qaree digirii hangana qabajootti islaamummaa keessattillee akkasuma rabbi birattillee akkasuma jechuudha hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuun خبيغو في خنبين والقطاع واهيجاجي خنافو بلين خيا دين خيسان خنا مرغان قبدا نلي بردا بكجر تنسيلتيغا حرفي قرآن رامان تاني قرآن لفظي دان تفسيرة قوتقون أكس معمل وان سلا شريان إسلام درك أمانا مرقوته ترتيبان تسينا بردا يو غنمو فتو مغافته شيخ وانا كرا ندبي عمري خيغوتوني بردا أما توكو عمل لما سيدي اتلفاته متان تسلقبه اتتنقمته خيسابه عمري خيغوتو رهاتا أو تسيف الرقاري عمري خيغوتو نما غافتو را خمال جتورا نمنو هندنو هابرتوه يجو إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا إن شاء الله حساب براتين سلنتا براتين حما ولتي ديبنوتي أسمرتني سنين آبا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا أنا في سن الله وراء اتفاق مربنا وقدو يادا في مرادا خيا في خيسن الله إن شاء الله تعالى ربنا وقوتو وقصتا خن يلي أفيسو حاجة ما اللي حاجة ربي أباسو أمتا خن يخرق كتاجرو أمتا خن يخرقو أدى رجل سيلتي غانم نهندنو ولتي منفيسسو أمتا سن الله بكا إسان ملي الرجالة بوتات اللي ربي أقبسيسو يادا في مرادا سان اللي ربي أقوتو خناف إن شاء الله تعالى سرت الأمنا يوني فين دوان قري لبوتي يا في الشيطان الراهي يوني اتكاچه لرب الراهي وجزاكم الله خيرا والعفو منكم إفمسين جتشا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته